Ashamaa harka fuudhee akkam nagaa jirtu har'a deebi'ee dhufee jira. Har'a waan tokko isin qabadhee dhufee magee akkuma beektan ergasii garaa godhattee booda prank godheeni hin beeku isinis prank godhin naan jettanii yaada keessan koomentii irratti namoonni tokko keessaanis kana bareessan laaliitiin dhiisee har'a garuu isin yeroo hedduu akkuma beektan prank kana dalagaa turte amma immoo turree jira erga viidiyoo iyyuu dalagne har'a yaadni tokko naa dhufeeti isarratti prank godhuuniif yaade akkuma beekamu isin uffata gabbaana jedheeni alabaana jedheeni uffadhu jedheeni gaayaatu jirti yeroo isin uffattee geeste irratti waan tokko godhuudhaaf dawaa isin fayyadamtu jira jechuun kan doktorri kennuuf jechuudha. San irratti waa godhuudhaaf akka nama na hordofa hanga dhumaatti na ilaala. Amma wanti ani yaade bishaan mana fincaanii ni beektanii mana fincaanii boolla mana fincaanii keessaa bishaan waraabeeti haayilaanditti viidiyoodhaan osoo isin argitanii ergasii dawaa san liqimsiidhee bishaan firiijii keessaa fidee keessi normaalii jechuudha. San fakkeesseetiin itti kenna ergasii dhiidee booda viidiyoo jalqabaa san itti mul'isa kaachi mana fincaaniitti waraabee jechuudha. Viidiyoo mana fincaanii bishaan boolla fincaanii keessaa waraabee san itti mul'isee achi booda waan isin taatu wajumaan laalla san booda akka wanti gootu hangisii waa tsayyaftu wanti waan beekuudhaaf akka mana wajjin tura amma hanga sanii keessa jirti mana fincaanii keessa seeneetiin waraabee isin garsi bishaan boolla keessa jechuudha. No wajjin tura. Egaa akkuma agartan haayilaandiin kuni kan isin bishaan itti dhuydu wajjin wal fakkaata jechuudha. Kan bishaan qabu maqaa wanti isaa tokkuma kan bishaan tallaaja keessa jiru jechuudha. Kanaaf ana immoo kanumatti waraabaa jechuudha. Kaba waraabus boolla kana keessaa akkuma argitan kana. Kanaafuu nalaala akkanumatti. Akkuma agartan as keessaa waraabaa jechuudha. Kuni burcuqqoon kana booda gatamuu isaan oolu dura sitti fayyadamu garuu as keessaa gad waraabaa boolla kana keessaa agartan hanga asitti waraabaa jechuudha. Ammaaf ani dhiqadha booda kenneefi dhuydi akkana ani ni dhiqadha kiyyallaalina saamunaa fi wanti barakinaan godhi dhaqanna. Mana fincaanii kan sirrii dhiqee jira. Wantiidhaan oomuutti naqee saamunaatti naqee barakinaatti naqee sirrii dhiqee jira. Yaa bishaanis ammoo achitti waraabaa jira. Yoo dhuyidee rakkoon qabu jechuudha. Kennaaf dhuyiduu kanuma kennaaf ilmaa jijjiiru. Murid wanti daati yoo gadda bale malee as keessaa dafee dhuma.
Nigam, amaniga. Hagam yung tuwa ng gayaga. Sunis ka, chalo. Kung amaniga, akaramati. Nalala, may arkadiga na diga, kanaopsa. Amma taa'ee jira isin achi oofataa jirti amma dhufti bishaan dharee waraabee kun isa kana ka mana fincaaniitti waraabee jechuudha. Kana kan isin dhuydommoo kana achi fageesse kana dhuydii jechuudha isin kan isiidhaaf kennuuf kana garuu kan mana fincaaniitti waraabee isa kana wanti wal fakkaata waan ta'eedhaaf kanaafuu waan isin taatu wajjumaan laalla akkanumatti inni eegaa amma dhufuun isin ooltu kaameraan asuma akkanatti haa taa'u yeroo isin dhufte dawa liqimsi jedheetiin dawa kennaa fi sanboora ilaallaa jechuudha walumaa galatti akkama na obsaa bishaan kana asirraa amma haa fageessu jallisee sanboora viidiyootti agarsiisa waan ta'eef. Mage! Kottu kaa sa'aatii maal taate? Kottu! Hin geessinu? Kota dawaan keme dawaan lekem siti gabbana dawaan eso kesan jeralah di dalam yang foto. Kenapa? Enggak, karena dia kan jeralah. Ish. Ya. Enggak, pedang. Ayo. Dah fikir, dah sini. Mana jalan? Mana jalan ni? Demo tu jalan ni. Enggak, demo tu boleh ya sudah je. Ish dah. Agak semua itu saya sudah. Logi kalau kisah itu, Bishaan bari asli logi. Masih bari dah Bishaan malu lagi dah Keessaa fiti kan? Keessaa fiti. Kak, kau orang ada kau mana Keessaa fiti? Dulu kan? Si mau jadi logi sini jadi bermana ya? Mau betul. Bishaan mana kat boleh beda? Kamu boleh un? Kau nak Bishaan esok kat boleh? Lah, buam babi tiga rupiah, kena kau tu lah. Bishaan Fincaanii tu deh. Bishaan mana Bishaan kot. Kisah jirti kau itu.
Kot bakka. Kot bakka Frank wallahi isin soba godhe. Lakkisini isin sobani. Dhaabi. Kotu shi. Frank wallahi Frank lal. Mobile jura kaayatin jira Frank da. Frank mali Frank. Bishaan kana sin obaasne. Isa waraabde mo. Wallahi sin obaasne. Kama kanuma kama wanti fi si obaase. Hamaan no was. Kama waraabe kuni beekuma waraabeti. Ko gabbay. Wallahi sin obaasne Frank. Isan duina dika kuno kachisun lalo. Achi keessa ko kaasi waraabisti mulisa hubete. Bishaan mana fincaan keessa. Ati waan kana isa agartee waan kana lagu eegal. La wallahi garu kun ilal bishaan qulqullu ilal. Kawanti sun kun ilal fidee achi kaaye. Sanuu bakka mana keessa olleeyte. Mana keessa illee ularra kaaye kun abbo. Dugi zamma. Bishaan waa hojii halas. Garu akkam taate garu wayte akkas hin jedhu. Wayte viidiyoo laaltu. Anu inji bini harka kiyyaan achi keessa waraabee bara achitti gannaqe. Garu dikadhee jira sunitti ammas ni dikadhee irra deebi'ee. Harka kanaan tuqe. Harka kanaan nan tuqeen jetti. Wallahi nan tuqe. Sin tokko ishee. Afaan. Afaan keessa kaayee osoo harka nan tuqeen jettu. Rabbii keessanii jaa namni dalagaa akkanaa ni dalagaa. Hiigaa. Namni mee dalagaa akkanaa akkamitti dalagaa rabbii keessanii jaa mee naa himaadha. Namni abbaa keessaa bishaan waraabe. Silaa isuma si obaasuu qabaayyuu. Amma isaa miti barbas dhiisi. Bishaan qulqulluu bishaan dhuguna jibbisiistee jirta halas. Silaa isuma si obaase maal taata garuu. Isuma san achi keessaa waraabe sana si obaase. Akkuma argitan turee jira erga isiin garaa godhattee wanti jettee booda piraanki dhaabee ture dhiiseenii ture isiin garuu nan isaan turre amma haala kanaan irratti dalage. Hundaafuu dawaa liqimsa jedhee itti kenne garuu dawaan liqimsi ati jalqaba amma illee deebitee liqimsa kana liqimsineemi. Haalli liqimsa malee haan liqimsa. Egaa maatiin chaanaal keenya hundi keessanuu Franki bareeda godhee ni jira. Waan isin dhuydee hunda keessaa baasee jira. Frankiin akkanaa dheessa jira. Boolla fincaanii keessa bishaan obaase. Isaa yaaddeeti waan akkanaa geeddu. Rabbii hambisuu. Taa'eetumaan naa dhufe wallahi. Kana wanti namoonni chaanaal keenyaaf haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godha. Yoo isinitti tole like godha. Liking keessan nu jajjabeessa. Frankiin kan keessiif hin tasaakkaamne arra. Frankiin xiyyanaa taatee jirti sirriitti malee. Hin taane. Kanaaf hundi keessanuu baay'ee isin jaladha. Like godha, like tuqaa, liking keessan hamilee nuuf ta'a. Waan yaa jettu qabda. Jo. Frankiin akkamsi godhe garuu dhugaas kan bishaanuma hammaamaa si obaasii fakkaate. Bishaanuma haaluu jibbee kalaasan dara booda bishaan hin dhuguu. Wallahi. Waan isin jette dhageettanii kana booda bishaan hin dhugu bishaanuma kaan iyyuu jibbisiista jedhaa jirti. Inumaa bareedaa hin dhugin kana booda. Nagaa nuuf ta'a. Yaada qabdan koomantii jedhan nu barreessaa. Bye bye. Waan biraatiin walitti deebina.